Jenibeeta. Fatiyaatu dho'iste jawaadi fatiyaaf maamee dho'iste. Akka formaatee dha'u ka godhanu maamee fatiyaadha. Obboleessa kee dhiiga obboleessa kee akka nama obboleessaa rifatee agarteeni obboleessa kee jeebara afaan nuusanu guutuun dubbata. Garuu ta'isaa maalaa jambii nuti amma inni fi muddamee jira maal isii formaatee akkana taa'u. Halkan yaaddoodhaa fi saayikooloojii fi hirriiba dhabuudhaa halkanii guyyaa biizii ta'ee kana hundaa wajjin dhoomee dhiini irraa yaa'ee wajjin hedduu haalli fayyaa isaa. Egaa akkasumaan taate haadha ilmaan isaati ilmaan silee dhaluu baattullee akka haadhaatti keessatti haadha ilmaaniiti formaatee. Haadha irraa caaltii Haadha ilmaaniiti. La haadha irraa caaltii. Ni caaltee. Ni caaltee. Ni caaltu caaltee argamte. Wanti hinaafanii fi gochaan argarte gochaa agarsiiste. Namni amma tokkoon jechaan na tuqeeti gochaanis na miidhe. Akkasuma obboleessi kiyya jaamiti jechaan furmaatee miidheeti. Gochaan na miidhe. Formaatee bari daltuu. Formaatee daltuu gaangee meeqa maqaan baase amma formaatee waan isaan ja'an san hunda jechaa fi gochaanis caalteeti argamte. Agarsiifte ol taatee kumaatama. Dhala isaan amma dhaadhachuu jiraniif ilmoo rabbumaan namaa kanna inshaallah formaatee takkaa miti lamaan sadii galtee inshaallah. Fatee quba qabdaa formaatee bari ilmoo hin dhabne ilmoo rabbiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتم تعرفوا حضرتوت الإمام ربك جرت مرت الشماء جرجرت سنين جتة الحمد لله رب العالمين. ورد وايس قوتني نافس الممتني تتكيا دوتني دوتكاي سنجلتي فدا مثلا تكا فدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت وردفتها كوجمتو تكينيا أكم نجي قبتني جرتني بقى جراتني ولا ما أنا بقى جراني بكم جرتني سلام تاني توني رامدتي سنبرها جيس جتة كنو دتشالي دفني الحمد لله إنه فورمات الريمة كذا تبسني إنه جواد اللي يادا لقيه مثالي كنو فاشات تقولني يقلني رادبتي الحمد لله ورين توين يقولوا جرتني ليه أسمع كلتهم هذا ورياده ببريدة نقول سجرتني هذا نكون جرتني ليه أركو جرا قرأته ما سنجا ما مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن جالتم توتا قبجن توتا إيمان أرومولا مرتي غيسانو سلامني خينيا كان جالا كان قبجا لفيتن تسيناغو سنججادا ورين قرتي bu'aa hedduun wajjin gartee tarkaanfachaa jirtan halkanii fi guyyaa gartee yaadaas nu gumaachaa jirtan alhamdulillah du'aayii teessaniin obboleessa keenya illee gartee jawaadee mana yaalaa geessine egaa wayyaa'ee gartee gaafa deebuu dandeenye alhamdulillah rabbil aalamiin takka jaaniituma lama jaanii hunda dura gartee egaa namni gartee abbaan utubaan mana kanaa gartee haala fayyaa isaadha amma wayyaadha alhamdulillah. Formaat illee akkasumatti markaza jirti akkuma gartee isin jechaa jirtan namoonni hedduun keessan yaalli namaa kunis gartee wal dhaba fayyaan namaatis wal dhabdi akkaataan itti namni wal dhaanamus wal dhaba hundi gartee gosta akka ta'ee hin mul'atu wanni nama godhanis akkasumatti gartee waan takka qofa osoo hin taane bifa garaagaraatiin gartee nama godha waan taateef akkuma gartee dhukkubni gartee garaagaraa dawaan gartee dhukkuba sanii dawaatis akkasuma garaagara jaalli gartee taasifamu akkasumatti akkaataan itti namni fayyuusi bifa garaagaraati. Amma maamee dhugaa jee bakkee kana amma maamee gadda markaza guyyaa geessine san nurraa fuudhaan guutuu nun jaani bar. Amma immoo arrammoo alhamdulillah egaa bahaariitu isin dhaqanii bahaaris ol naqee jawaadis yaadaa geestee mi'aati nurraa fudhatanii jiranii garuu haala formaatee ilaallee yoo markaza sanitti fayyuu baatte akkuma isin jecha hojjettanii daawwattoota keenya sheeka wardaa sanitti yaamaa jechuudha nama hedduu akkas jechuu jira illee daareetti dhuftanii naan jechuu jirtanii dhugaa sheekni wardaa san xiqqoo biiziidha yoo formaatee egaa markaza deebine markaza sanitti formaata dhabnaan sheeka itti yaamna inshaallah biiznillah sheeka san yaamuun dirqama. Anis akkaminaan jaan sadafate na bilbilanii nama hedduun naan jee ما إسيام نجان إسلي دبل نجرة مشكولة دورو فوز ندك من يروداف تاب باني قاعدة جي دبنا مرو لما تعبتني يقول إنت هذا لما أكس جلوسان أكتر نجتني فور ما ده فينينته إيجا جواد اللي متى فوسته وده mana kana keessa ijoolleetti qomichooti qo'ashaallee akkanatti fiiti. Kana keessatti waan kun wanti jirtu kun beekee miti. Wanti jira. Hidhuun sanis intala tana yeroo hidhaa sanirraa hin dandeenyu. Shanshalla sana akkaniin namni kun ni midhama. Amma jawaadinis garaan hin danda'u. Nutillee jennee naannillee jennee guyyaa dura shanshalla taphiti jawaadee hidhi akkamittiin hidhaa jira.
Formaatiin bareesii miti jawaadii garuu ati gaa. Maafin jenni beektaa? Amma shachalataan hiinee mana keessatti eenyu hanqa sheetichi gartee wardaa dhaasan gurra walitti amneetuma yoo marti waan kana bara jawaadii guyyaarraa guyyaa dabalamaa oowwisaa deemu jiranii beektaa waan namni si godhu kun guyyaarraa si hammaachaa deema malee si qabbaneessee waan formaatatti eegduutu narkeessee ammas takka yeroo waqti qabanii sana fakkaata yeroo itti kaate san nuti miti gandi gutoo dhufe qabu hin dandeenye. Maaliif humna biraa qabdi subhaanallah hin beeku waan sanii akkasii oogusaan si'a garuu ani sheek wardaallee yoo markazarraa madadhabne takka nurraa fuudhaa yoo nuun jaani inshaalla rabbiillee laaffiseef markazuma san dawaa harkattu yoo immoo dadhabne yoo nuun jee mata dangaa yaada namaati yoo akkasuma jee mana deebisneeti sheekatti yaamuun dirqama sanutu yaada sanni qabna. Garuu Faajii kana hundaan godhaa jirra. Garuu muni beektaa maatiin amma dheengadda dhugaadha. Dhugaaniif gartee amma markazarraa fidan akkaataan gartee haala isin keessa jirtu dhugaaniif markaza geessunii fi akkaataan gartee eegeessiin markazarraa dhufte haalli siidhaatu wal dhaba. Yeroo markaza geessan takka sheeka agarraa waan sanni qabbananii beektaa? Ni qabbanaa. Sodaa fi dhugaa seete. Ammas akkasuma wanti nuun jette kan si markazatti deebiifnee anaaf baara fi maammi faan hatti manaa kama dhabuu deemu gowwaa nuun sayina jettee waggaa sheeka bira dheeynee quraan nuun qaruu eegalan nagee taanee sheeka sassomnee jinni hunda akkasuma dhabiyaa jinniin akkasuma takka sheeka gisee agartu ni beektimi abbaasi godhe sabar yeroo amma mata laanzee biyyatti namni kun budaa nyaate jinni maal godhe yeroo jaan abbaan gisee gubamu nama si nyaate santu gubataa bar. Laalaa sirran teessu ni beektaa? Ammallee sirran ni beektaa waan takka namni fakkeenyaaf gaafa jawaadiin akkas ta'e jawaadiin wanni jechaa ture muka guddaa bira dhugaadha furmaatee illee wallaallee garuu ammaan tana ta'amma furmaatee qabdee tuni waa'ee gartee dhimma siirii kanaan wal qabatee namoota gartee silaa isaan gurmeessanii ijaaranii fi namoota bobbaasanii fi waan kanarraa haasofteettu ammas wanni siiriin ammaan tana yeroo ammaan tana akkana isii goote tuni ta duriin adda bifa akkanaa takkaan isin ergaa waan fa'aasin ni ergamte bar. Akkuma siiriitti godhameeti maalitti ergamte takka waa'ee zakkoo fi jawaadee jidduu jiru. Waraqaan jidduu kaartaan jidduu jiru sanuma iccitiin waan san fidiidha amma akkuma ergaati barama wanti godhame kun akka ergaati waraqaa san fidii zakkootu itti godhee jechuudha waan kana ni beektaa. Maaliif waraqaa san akka harka zakkoo geessitu. Alaa keessaa fi nam tokkoon tuqaa ni geessisa akka firiirtutti maqaa zakkoo yeroo kaafamu akkamitti natti haaso'itti maqaa na jaalchisee kaasamu akkamitti haaso'itti. Zakkoon yoo seenaa mee harkaan tokko zakkoo bilchicha akka malee ilaaleettee. Amma kun ergumaaf itti godhame takka nama jaalachisuuf ni godhamti siriin tun lammaffaa nama san dhabamsiisuuf ni godhamti siriin. Nama jibbisiisu nama san dhabamsiisu akkaataa ittuu qabdu yaa'ee siriyaa maamme takka lamaa miti. Hayyime waan ajaa'iba. Isi amma kaartaa fidii waan jawaadee bira jiru kaartaa san zakkoo bira gallaan kalas zakkoo waan barbaadu maali waama san barbaadu waan biraan barbaadu. Zakkoon nama. Addaati nama shoora taphatee. Kaartaa sayyoo harkatti zakkoon amma isinii dhiisa. Hajee bar kaartoonaa fi dijeen bar. Inni dhumma san dachuma san mana san fudhachuu. Haqaanaan barbaadu inni bar deebisaa godhe. Haqaanaan silaa barbaadu jiru ifii furmaateenaan barbaadu jirta. Inni afaan funyaanii dubbata. Galatoomii haqa kiyya sannaan barbaadu feetiif galatoomii. Ammas karaa takka akka nama jawaadee rifatu. Amma kalee maal jedhi beektaa? Fatiyaatu dho'issee jawaadee fatiyaaf maamee dho'issee. Akka formaatee dha'u ka godhanu maamee fatiyaadha. Obboleessa kee dhiiga obboleessa kee akka nama obboleessaa rifatee agarteeni. Obboleessa kee jeebara afaan nuusanu guutuun dubbata. Garuu ta'isaan maalaa jalbii nuti amma fayyaa formaatee duraan dursa fayyaa formaateeti. Inshaallah formaateen mash waan jawaadee mana keessaa fatee zakkoo geessitiimi ila amma aarsaa meeqa kaffalu jirti. Eenyuuf jecha jawaadeef jecha. Anaaf jecha. Garuu amma dhugaatti fakkaate zakkoon isii if wallaalte waraqaa zakkoof barbaadu jirtu san formaata keessaanii miti. Waan inni dalagee keessaanii waan akkana godhamu jiru. Garuu formaata inni fayyiti inshaallah isin rabbiitiin waa hundaafuu hordoftoota keenyas illee du'aa keessan jabaadhaa. Kara biraa jawaadeedha. Jawaadeen isaanii waan mana goree fi anis illaan ilmaan hin qabaa ilmaan kiyya mana jiranii kophaa jiranii jawaadeenis ijoollee tananii nu badhaa jee markazatti illee hin deebine yaadaa dhaqeeti
isuma ol naqanii bahaaris bira jira. Jawaadiin isa akkas dhiyaata dhaqee dhiiga kanallee ofirraa dhaabii jenneen dhaabee paashaalee hidhatee dhufe ijoollees Noodhaan hospitaalattis. Hodhamee jira alhamdulillah ni baqeessite waan san ni urteewu numa uramte sibiila san hin dhawiteemi ni urate homaati miti. Garuu jawaadiin ni beektaa miidhaan isaa oduu dhawama qofa oduu hin taane eega furmaatiin gartee maa akka gartee. Inni miidhaa meeshaa miidhaa haasa'attee miidhaa inni fi muddamee jira maaliif isii furmaata akkana taa'u. Yaaddoodhaa fi saayikooloojii fi hirriiba dhabuudhaa halkanii guyyaa biizii ta'ee kana hundaa wajjin. Doomee dhiini irraa yaa'ee wajjin hedduu haalli fayyaa isaa. Egaa maal taate haadha ilmaan isaati ilmaan si dhaluu baattullee akka haadhaatti keessa teessee haadha ilmaaniiti furmaata. Haadha irraa caalti haadha ilmaaniiti. La haadha irraa caalti. Ni caalti. Ni caalti. Ni caaltu caaltee argamte. Wanti hinaafanii gochaan argarte gochaa agarsiiste. Namni amma tokkoon jechaan na tuqeeti gochaanis na miidhe. Akkasuma isin obboleessi jaamiti jechaan furmaatee miidheeti. Gochaan namiidhe. Furmaatiin bari daltuu. Furmaatiin daltuu gaangeedha. Meeqa maqaa baase. Amma furmaatiin waan isaan ja'an san hunda jechaa fi gochaanis caalteeti argamte. Agarsiifte ol taatee kumaatama ammoo. Dhala isaan amma dhaadachuu jiraniif ilmoo rabbumaan namaa kanna inshaallah furmaatti takkaa miti lamaa miti sadii godhattee inshaallah. Fatee akkuma qabdaa furmaatiin bari ilmoo hin dhabne. Ilmoo rabbii isaan irraa baase. Akka itti irraa baasan. Isaan irraa baase. Kana hunda gogaa. Otuma kana hunda beekanii waa hunda sinaa haasawanii garuu furmaatiin haadha ilmaan kanaati mana kana utubaa manaa kanaati. Ifaa manaa kanaati. Arra jawaadeen furmaatii akkana taatee mana kana keessa illee xiqqoo arraallee manni kun isin yoo hin jiraanne qabbana tokko akka beekan hedduu nama ulfaata. Maaliif bartee jirti manni kun ilmaan kun furmaatii baranii jiran hoy hoy isii hojii baranii jiran arraan tan hedduu jawaadee bitunutu qalbiin tun hedduu wanti jettanii cabxee maaliif. Fatee waa'ee tokko tokko kuma qabdu. Ijoolleen tiyya duraan nyaata harka kiyyarraa malee harka isiidhaa nyaachaa didaa turan. Itti hundufte waashaatti. Amma ummaa furmaateedhaa malee anarraa'uu hin fudhatan. Kanarraa galata namaa rabbumaa galchan. Akkasii inshaallah furmaateen fayyitee inshaallah gammachuudhaan mana sii keessa deebitee ilmaan sii keessa deebitee jawaadee wal birallee deebitanii warra gammachuu rabbi sinaa godhu ni fayyiti. Ni fayyiti gocha namaati barkun. Gocha namaati.